Tolee nagaan Waaqayyo Abbaa kan Ilma Isaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo lafaa bakka mana isin jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Buloota koo hafuuraa waldaa fayyinaa keessatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii obboleessi keessan nagaadha galata Waaqayyoo. Sanagaa keenya bakka itti kallattii hundumaan nu gargaaree gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni gurguddaan bara baraan ta'uu fi baga eegamtanii baga jiraattanii yaa'iltoonni as keessatti argamtan gaggeessitoonni faarfattoonni hojjettoonni Waaqayyo warra dhiiraa dubaraa baga Waaqayyo araara fayyaana isaa isinii baay'isee nagaatti eegamtan isiniin jechuun barbaada. Araara fayyaana isaa nuu baay'isee gooftaa guddaan galateeffadha. Guyyaa baay'ee keessaa guyyaa kana yeroo baay'ee keessaas yeroo kana Waaqayyotu nuu kenne. Isa yeroo kana nuu kenne Waaqayyoon guddiseen galateeffadha. Anis dubbii Waaqayyoo qabadhee gidduu keessanitti argameera. Araara Waaqayyoo sanaa baay'ateef gooftaa guddaan galateeffadha. Mee kutaa dubbii Waaqayyoo keessaa Ingeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee sagalee jiru nan dubbisaa. Sana booddee Waaqayyoon kadhannee kan itti fufnee macaaficha wajjiniin ilaallu ta'a. Akka jedha Yesuus mukichi wayinii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Dameen otoo anatti jiru ija hin godhan hundinuu hin murama. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexa. Isin ammayyuu dubbiin ani isinitti dubbadhe qulqulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa, anis isinitti nan jiraadhaa. Akkuma damee muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuu dhaabaate ofiisaa ija godhachuu hin dandeenye, isin anatti qabattanii yoo jiraachuu dhaabaattan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka wayinichaatii, isin immoo damoota isaatii. Inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraadhu. Isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessan. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa hin gatama, hin gogas. Damoota akkasii walitti qabanii ibiddatti naqu, hin gubatus. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan, dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetaniin kadhattu isiniif isin ta'a. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koo hin argama. Abbaan akkana jaallate anis akkasuma isin jaalladheera. Jaalala kootti qabamaa jiraadhaa. Akkuma ani abboommii abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaattis qabamee jiraadhu, isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii hin jiraattu. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf, gammachuun keessanis guutuu akka ta'uufan kana hundumaa isinitti dubbadhe. Abboommiin koo isa kana, ani akkan isin jaalladhe isinis wal jaaladhaa. Namni firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennu irra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u. Waanan isin abboome yoo gootan isin firoota kooti. Ani garboota isiniin hin jedhu, garbichi waan gooftaan isaa godhu hin beeku. Ani firoota koo isiniin jedheera. Waanan abbaa koo irraa dhaga'e hundumaa isin beeksiseera. Isin ana hin fo'anne, anatu isin fo'ate. Dhaqxanii akka ija godhattaniif ijji keessanis akka jiraatuuf maqaa kootiin abbaa waan kadhattanis akka inni isiniif kennu ani isin kaaseera. Kana hundumaa akkasii wal jaalattaniif ani isin abboomaa jedhee hin kadhanna. Gaariin si fakkaatu hin jiru. Ati araara qabeessaa fo'a qabeessa. Gaafati dubbattu waan bakkaa sokketu bakkatti deebi'a. Kan kee dubbii nama namaadha. Jireenya of keessaa qaba. Naman diigu nama ijaara. Lafatti naman dabalu lafaa nama kaasa.
qaamucaa keetii maqaa gooftaa Yesuusiin nutti dubbadhu. Yaa gooftaa, akka garbichi kee Phaawulos otoo ni dubbatu gurri Liidiyaa inni keessaa ni dubbicha ittiin dhageessu ni qalbii ishii. Haleluuyaa. Innati ila dubbii dubbattu hubatu gurri qalbii ishii hin banamee bakka jedhama. Gurri qalbii keenya kan ittiin dubbii kee dhagi bageetaa Yesuus nuuf banamu. Yaa gooftaa, dhaggeeffattoota duwwaa akka hin taane qalbeeffattootas akka taanu nu gargaari. Gaarummaa kee nutti agarsiisi. Dhumaa waan gootuuf ulfaadhu. Qulqulluu hafuura keen tokkoon tokkoon isaanii bira ga'i. Ulfaadhu kabajamii. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Kutaana nama dubbise Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:1. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ofiisaa muka wayiniitti fakkeessee nuti immoo qirincaafatatti fakkeessee ofiisaa muka wayinichaatti nuun immoo amantoota qirincaafa isaatti fakkeessee otoo ni dubbatu argina. Kan dhugaa anaa mukti wayinii inni dhugaan ana kanarraa kan hafe kun soba jechuu barbaade. Ilama Iyesuus irraan kan hafe an dhugaadha inni jedhe Yesuus. Yesuus irraan kan hafe hundumti isaa soba. Sobni takkaa dhugaa ta'e hin beeku. Dhugaan garuu dhugaadha. Haleluuyaa. Iyesuus ta'e mukti wayinichaa inni dhugaan ana. Haleluuyaa. Mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kooti utu. Abbaa kooti. Dameen utu anatti jiru hijan godhanne murama. Hin taa'an jiru. Bara dheerataaf hin jedhu. Bara dabalamaaf hin jedhu. Hin guddatan jedhu. Hin milkaa'an jedhu. Hin murama. Mata duree Yesuusitti qabamaa jiraadha jedhuun isinii qooda. Yesuusitti qabamaa jiraadha. Bara amma nu keessa jiru kana fa'aa keessattuu namni waan itti qabamee jiraachaa jiru gargar baafachuu dadhabe. Kun hiriyyaatti qabamee jiraata, kun biyya lafaatti qabamee jiraata, kun qabeenya isaatti qabamee jiraata, kun qabeenya Waaqayyo isaa kennetti qabamee jiraata, kun biyya lafaatti qabamee jiraata. Maalitti qabamtee akka jirtuu fi maaliif itti qabamtee akka jirtu amma eessatti akka itti qabamtee jiraattu gargar baafadhu. Yoo akkas hin taane ta'ee qooda milkaa'uu milkaa'inarraa fagaataa taata. Yoo itti qabamtee jiraachaa jirta. Wanta baay'een waan itti qabamnee jiraachuudhaaf nuu ta'u otoo hin taane, wanta jireenya keenya kabaju otoo hin taane waan jireenya keenya salphisu. Wanti baay'eensa kan galgala ganama nu kofalchiisee galgala nu boochisu. Waaqayyo waan ganama si kofalchiise galgala si boochisu si hin godhin. Sababiin isaa iyyuu ganamarra galgala caala waan ta'eef. Ganama faarfataa baay'ee jira, galgala badaan jiran. Ganama faarfataa kan ta'an galgala immoo waan biraa kan ta'an baay'eedha. Ganama paastarii kan ta'an deebi'anii immoo galgala qaama biraa kan ta'an baay'eedha. Waaqni galgala kee haa bareechu. Maalitti qabamtee jiraachaa jirta? Wanta bor deebi'ee si boochisu moo wanta hundee jireenya keetii boru jabeessee qabu? Waan boruutti gadditu moo waan itti gammadu? Waan ittiin jireenyi kee aara galfatu moo waan ittiin ijaaramtu moo waan ittiin diigamtutti qabamtee jiraachaa jirta? Waan itti qabamnee jirru gargar baafachuu wanta baay'ee barbaachisaa murteessa. Maalitti qabamtee jirta? Maaliif itti qabamtee jirta? Amma eessattuu itti qabamtee jirta? Wantooti kun sadan baay'ee barbaachisaa. Eewutti qabamteerta kun hiriyyaatti qabama, kun qabeenyatti qabama, kun biyya lafaatti qabama, kun qilleensa kana duukaa badeera qilleensatti qabama. Wanta dhalooti kun waan isa jiraachisu caalaa waan isa jeesutti qabamee jiraachaa jira. Waan jireenya isaa kennu caalaa waan jireenya isaa balleessutti qabamee jiraata. Waaqayyo maalumatti akka nuti qabamnu otoo hin taane isa qofatti qabamne akka nuti jiraannu barbaada. Isa qofatti akka nuti qabamnee jiraannu barbaada. Maaliif isatti qabamnee jira? Inni dhugaan anaa kun sobaa jechuudha. Waan jireenya nuu kennan nutti fakkaatu, waan gammachuu bara baraa nuu kennan nutti fakkaatu, waan nagaa bara baraa nuu kennan nutti fakkaatu soba garuu. Bu'uura moodeela jireenya keenyaa isa ta'e goofticha duwwaatu kana gochuu danda'a. Kanaaf inni akka jedhe natti qabadhaati jiraadha. Yoo itti qabamanii warri jiraatan ija godhatu, faarfatanii ija godhatu, lallabanii ija godhatu, raajanii ija godhatu,
waan godhan kamitti hojjetanis ija godhatu. Warri akkami warri itti qabamanii jiraata. Yesuutti Yesuusitti. Haalelooyaa. Baay'een keenya ija kan hin godhatin maaliif yoo naan jettan wanta nuti itti qabamnee jirrutu waan ija nun godhachiin. Yesuusitti qabamte jiraatta yoo ta'e ija godhachuun kee dirqama. Otoo Yesuusitti qabamanii ija godhatanii namoonni in argamu. In argamu toon taane Yesuusitti qabamtee jirta taanaan ija maleessan taatu ija qabeessa taataya. Yookaan otoo Yesuusitti qabamanii jiraatanii ija dhabanii ija maleessa kan ta'an takka hin jiran. Eewutti qabamtee jirta? Maaliif itti qabamtee jirta? Amba eessatti itti qabamteerta? Warri biyya lafaatti qabamanii jiranii wanta booddee isaan boochisutti qabaman. Waan booddee si boochisutti kan qabamte yoo jiraatte har'a takkaan sii dhaama. Wantatti qabamte kana gargar baafadhu. Maalitti itti qabamte? Maaliif itti qabamte? Amma eessaatti itti qabamte? Yesuusitti qabamanii jiraachuu caalaa biyya lafaatti qabamanii kan jiraatan, jal'inatti qabamanii kan jiraatan baay'ee. Inni kuni ija qabeessa nun taasisu. Faayida qabeessa nun taasisuu hin danda'u. Bifa kanaaf akkaataa amma jirru kanaaf milkaa'inni keenya baay'ee dhiyoodha. Dhiyoodhaan jedhe. Gooftichi inni nu waame maal nurraa fedha akkamitti itti qabamne jiraan barbaada. Waan nuu kennetti akka nuti qabamne otoo hin taane isa waan hundumaa nuu kenne gooftichatti qabamnee jiraachuutu gaariidha. Wanta nuu kenname caalaa isa nuu kennetti qabamuun nutti jira. Namoonni baay'een kun hiriyaatti qabamee jiraataa, kun qabeenya isaatti qabamee jiraataa, kun fira isaatti qabamee gaafa isaan du'an kophaatti haftantina. Warri firatti qabamtanii jiraachaa jirtan hin barbaachisu firri jechuu koo otoo hin taane gaafa isaan du'an kophaatti hafta. Yesuusitti qabamtee jiraatte yoo ta'e inumti barbaade yoo si bukkee kufeyyuu haftee jiraatta. Maalitti qabamtanii jiraachaa jirtu? Maaliif immoo itti qabamtanii jiraachaa jirtu? Amma eessatti immoo itti qabamtee jiraachaa jirta? Gargar baafachuutu itti jira. Amma dhaloonni kun dhaloota waa gargar hin baafatinidha. Wanti hundumtuu sirriitti fakkaata. Waanuma kan akkubatti waanuma kolkollee waanuma koshkosheen kun waanuma sirriitti fakkaata. Asiinsi baatee asirraan baatee tagafa waanuma sirriitti fakkaata fageetaa fayyeessu. Dhaloota qilleensaan oofamu ta'e. Maaliif dhalooti kun qilleensaan oofamu yoo naan jettan duwwaadha sagaleen keessa hin jiru. Dhalooti duwwaan Waaqayyoon oofama odoo hin taane qilleensaan oofama. Irra deebi'u dhaloonni duwwaan Waaqayyoon oofama otoo hin taane qilleensaan oofama. Kana jechuun Waaqayyoon gaggeeffama otoo hin taane qilleensaan gaggeeffama. Waaqayyoon immoo dhaloota isaan gaggeeffamuu barbaada. Dhaloonni Waaqayyoon gaggeeffamu immoo dhaloota Waaqayyotti qabamee jiraatu. Yeroo tokko tokko waan faarfataniif, waan lallabaniif, waan raajaniif, waan gaggeessaniif, waldaa baay'ee keessa waan tajaajilaniif, waan abbaa hafuuraa ta'aniif, waan Waaqayyotti qabamanii jiraatan yookaan Yesuusitti qabamanii waan jiraatan isaanitti fakkaata namoota tokko tokko. Lakkiin lallabuu dura Yesuusitti qabamanii jiraachuutu dursa. Jireenya dursa ka otoo hin jiraatiin lallabuun gatii maal qaba jiru? Itti qabamnee gaafa jiraannu ija maleessa hin taane. Itti qabamnee gaafa lallabnu bu'a qabeessa taana. Yesuus irratti qabamnee jiraanne ija hin godhanu taanaan rakkina wayii qabna. Amanne ija hin godhanu taanaan in amanne malee itti hin qabamne. In dhaga'ama. Yesuusitti amanne faarfannee ija hin godhanne faarfannaan keenya taanaan in faarfanne malee Yesuusitti qabamnee hin faarfanne. Itti qabamanii lallabuuf itti qabamanii faarfachuuf akkasumatti faarfachuun akkasumatti lallabuun garaagarummaa guddaa qaba. Yeroo tokko tokko waan faarfatanii waan Yesuusitti baay'ee si kan itti fakkaatu namoota baay'ee. Lakki inni kun akkas miti. Yesuusitti qabamanii jiraachuun faarfachuun dursa, lallabuus hin dursa, raajuus hin dursa. Waan hundumaa kan dursu Yesuusitti qabamanii jiraachuu. Isatti qabamtee jiraachuu wanta baay'ee barbaachisaa murteessa. Dhaloota isatti qabamee jiraatu bakka qaba Waaqayyo. Dhaloota isatti qabamee jiraatu sin barbaada Waaqayyo. Isatti qabamnee jiraanna yoo ta'e jireenyi keenya milkaa'ata. Deemsi keenya milkaa'ata. Faarfannee ija kan godhanu lallabnee ija kan godhanu lallabuu duwwaadhaan otoo hin taane isa lallabne gooftichatti. Isa hojjannuuf gooftichatti qabamnee jiraachuutu gaariidha. Mee Yesuusitti qabamanii jiraachuu jedha. Haalelooya. Isatti qabamaa jiraadha. Kan deebi'ees imimmaan sin hin nyaachifne, kan deebi'ees wayyoo nama hin jechisiifne Yesuus.
Kun hiriyaatti qabamee kan boo'e meeqatas keessa jira. Kun firatti qabamee jiraatee kan boo'e meeqatas keessa jira. Kun nama abdatee akka abdate ta'ee itti qabamee jiraate waan eega abdate sana akka abdate ta'uu fi gaafa didu kan itti yeella'e meeqatas keessa jira. Maaliif akkas ta'e beektaa? Ta'uudhumatti irra jira akkas ta'e. Namni nama qaanessuu danda'a. Nama yeellaa'isuu danda'a. Itti qabamanii deebi'anii kan wayyoo hin jenne yoo jiraate ilma Waaqayyoo Yesuus duwwaan. Egaa dhaamsan sii qaba. Isatti qabamee jiraadhu. Isatti qabamee jiraadhu. Bara gaariis, bara gadhees, bara mijatees, bara mijannees, bara ol ka'ees, bara gadi bu'ees, bara sii ta'ees, bara siin taanes isatti qabamee jira. Namoonni gaafa Yesuusitti qabamanii jiraatanii in salphatu otoo hin taane hin kabajamu. Isatti qabamanii jiraachuun gadda hin qabu, gammachuu qaba malee. Isatti qabamanii jiraachuun salphina hin qabu, ulfina qaba malee. Yeroo takka takka Yesuusitti qabamanii jiraachuun gadaantummaatti fakkaata namoota tokko tokko. Lakki olaantummaadha malee. Mee takka taragaaggaati sagalee Waaqaa dhagaa. Akkuma saroota maggaanyannee aliyaasii achi fiigaan olinaati. Michuu macaafaa ta'a. Michuu riyyaa gadheen ta'inaati. Dhalooti kun dhaloota mala bade ta'e. Dhaloota raajii duwwaa dhaggeeffachuutti gore. Akka lafa gabaa waca duwwaa kana bare. Maal sii godha? Isa dura dhageessee ittiin rakkatte ija isaan argine raajii maalan sitti raaja. Qabami jiraadhu Yesuusitti. Wanti si barbaachisu hundumtuu sii ta'a. Ani isatti siis arganii kanniisan argeedhanis hin jaaladhu. Yoon sitti hime waa manatti hime sitti hima. Boca kanas hin barbaadu. Buddeeneedhanii isa boca waliin makan kana baachaa kana hin ta'u. Jireenya akkasii hin ta'e hin jiraatina. Buddeenoo ta'e sareenis hin nyaatti. Borci kun akkatti Waaqayyo isa deebi'ee dhufuuf wal qopheessina wattan takkaa ta'uu hin danda'u. Itti yaada. Itti qabamtee jiraachaa jirta Yesuusitti. Faarfatteetta jechuun itti qabamteetta jechuu miti. Otoo faarfatanii ija kan hin godhan, otoo lallabanii ija kan hin godhan, oduu raajanii ija kan hin godhan namoota baay'ee. Maaliif akkas ta'a yoo naan jettan hin faarfatan malee Yesuusitti hin qabamne. Waan hundumaa dura faarfachuu keenya dura, lallabuu keenya dura, raajuu keenya dura, maal jedhuu keenya dura Yesuusitti qabamnee jiraachuutu dursa. Isatti qabamaa jiraadha. Nama ta'uu barbaaddu taanaan isatti qabamaa jiraadha. Lafaa ka'uu barbaaddu taanaan isatti qabamaa jiraadha. Namni isatti qabamee gaafa jiraatu innis isatti qabamee jiraata. Faarfattee jan godhane taanaan, lallabdee jan godhane taanaan, hojjettee jan godhane taanaan rakkoo wayitu jira. Maaliif? Itti qabattee jiraachaa hin jirtu gooftichatti. Inni muramaadha. Isa ija godhatu immoo akka inni caachisee isa ija godhatuuf irraa qeexaamaadha. Hin maaxama jechuudha. Wantoota hin barbaachifne irraa maaxama. Waan hin barbaachifne irraa adda baasa gooftichi. Yoo maal ta'e yoo itti qabamtee jiraatta ta'e. Warra isatti qabamanii jiraatanii kan loluufis isaa kan falmuufis isa. Akkasii falmu barbaadde taanaan itti qabamii jiraata. Harraba keetiin miti jireenya keetiin hin jedhe. Warra afaaniin maa guutaniiru. Maarraa godha Waaqayyo warra afaanirra. Jireenya keenya barbaada malee afaan keenya miti gooftichi. Kanaaf naqa qabamee jiraadhaa. Isatti qabamaati jiraadhaa. Anatti qabamaa jiraadhaa. Biyya lafaatti hin jenne, seexanatti hin jenne, hiriyyaatti hin jenne. Haleelooya. Anatti qabadhaati jiraadhaa. Haleelooya. Yesuusitti qabamaa jiraadhaa. An deebi'ee isin hin boochifne, kan deebi'ee imimmaan isin hin nyaachifne Yesuusi. Yoo hiriyyaa ta'e immoo deebite yaa carraa koo yaa gubaa kwanta zimmaaree sitti fakkaata. Taragaaggaa faarfataniidhaaf Yesuusitti qabamanii jiraataa jiru jechuun dhugaa ta'uu hin danda'u. Maal ganama zammaarii ta'anii galgala azmaarii kan ta'an baay'ee argine. Waaqni nu haa gargaaran madhumaatti. Kanaaf wanti guddaa itti qabamanii jiraachuu. Natti qabamaa jiraadhaa jedhe malee biyya lafaatti qabamaa hin jenne. Nama foonitti qabamaa hin jenne. Fira keessanitti qabamaa jiraadhaa hin jenne. Ilaa suuta jedhen sitti maara dhaggeeffadhu. Hinti naafaatti qabamaa hin jenne. Hinti naafaa isa bordeebiyaa carraa koo gubaa koo si jechisiisu. Isatti qabamaa jedhe otoo hin taane akka jedhe. Maalummaa namaa namni maal akka ta'e gaarii godhee beeka waan ta'eef akka jedhe natti qabamaa jiraadhaa. Namatti qabamaa jedhe namoota irraa of eeggadhaa.
Amma namoonni yeroo tokko nama intinaadha namadaa hedhu fuula ciqilee tokko si gadhee jechuun bagee taabayya odoo bira jiraatanii harka miti miila iyyuutti dabalanii cabacabanii fi warra akkasiiti. Akka jedhe gooftichi of eeggadhaa eeurra namarra. Anumarraa of eeggadhu. Amma galgaa'ota onlaayinii kana akka saroota maggaanyeen olii gadi fiigan kanarraa of eeggadhaa. Yoo of eeggadhaa hin jedhe. Of eeggadhaa. Maayii kana sirii waan baay'ee dhaga'aa jirra of eeggadhaa. Haadha manaa mana kaanii warra dargaggeettii rakkisaa oolan. Akkam taate yoo shiinaati daa'ima keetii. Bochuu barbaaddata namicha achuma deebii boca boci malee Yesuusii wajjin hin jira otoo jettu walitti rocorrojin. Borchuu si barbaaddata nan achi deebii borci maali? Yesuusi dhoohu. Of eeggadhaa. Namni kan gooftaa fannisen nama. An kabales nama. An ajjeeses nama. Kan hadhooftuu fannoo irratti itti kennin nama. Akka jedhe gooftichi namootarraa of eeggadhaa. Bineensa irraa hidhe, Joseetan irraa hidhe, Intinaafaa irraa, maa irraa hidhe namarra. Of eeggadhaa bor deebitanii akka hin boonye. Ittiin qabamin namatti waaqatti qabamii jiraadhu. Isatti hirkadhu jiraadhu. Isatti of laadhu jiraadhu. Isaaf of kenni jiraadhu. Arraba kee maarraa godha waaqayyo jireenya kee barbaadaa jireenya keessaa kenni jiraadhu. Galanni isaa baata. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatan tokkoffaa ija baay'ee godhatu. Lallabanii ija godhatu. Faarfatanii ija godhatu. Raajanii ija godhatu. Barsiisanii ija godhatu. Kallattii hundumaan ija godhatu. Amma namoota baay'ee maa ija godhachuu dadhabdee yoo jettanii ni waan baay'ee xebettebu. Narratti hojjetanii akka naan jedhe raajii waaqaayi. Sirratti hojjetan naan jedhe. Akka konfolaansii. Kana seetaan nuti kolfaan odeeffatiin kana. Akkamis irratti hojjetama sii nama waaqa taate hojjetamoo akkamis irratti milka. Xonqolli namoota irratti hojjechuu kan danda'u yoo beektu xaxxattee namni gaafa kadhannaa dhiifte tarreen taane ooltu. Gaafa zanaa godhee irratti hojjeta. Odoo kadhattuu garuu wanti irratti hojjetamu jiru. Hojjetamuyyuu immoo galman qabu. Raajonni keenyas waaqayyoomti namseedhuma nu amaaru malee waanuma lafarraa kana malee waan waaqarraa kana homaa haasa'uu didan. Qalbii jijjiiradhuun hin jiru. Hundumtuu qulqullaa'ee dhume garbeen Mikaa'ela ta'uu hundinuu akka jiru. Qalbiis jijjiirradhaa jara keenya. Nu ergamoota miti waaqarraa gadi hin buune nama fooniiti. Yoo hafuuraan gaggeeffamna ta'eyyuu nu hafuura miti. Bokoksaa kana biyya fite. Ija baay'ee godhatu. Mukti jedhe gooftaan ija isaatiin beekamaa. Mukti gaariin ija gaarii. Mukti gadheenis ija gadheen godhata. Ati ija akkamii akka godhatte si beeka. Ija godhatte kanaan gooftichi itti boqotaa jira moo sitti gaddaa jira. Ija baay'ee godhatu. Lallabanii ija godhatu, raajanii ija godhatu, faarfatanii ija godhatu, ija godhatu. Ijaan beekama namni waaqa. Laalanii odoon taane ija ni naqatu. Ija hafuuraa sirra hin jiru taanaan sobdaati. Sobda. Itti qabamee jiraatu, warri isatti qabamanii jiraatan ija godhatu. Akkam xonqaa isirratti hojjetatoo isatti qabamtee jiraattu. Isatti qabamaa jiraadhaa saroota ofitti hin taphachiisinaati. Waan argitan ofitti hin taphachiisina. Waan argitanii bakka hin laatinaati. Isatti qabamaa jiraadha. Namni ija godhachuu kan danda'u hojjetees haa ta'u, barsiisees haa ta'u, lallabees haa ta'u, foonittis haa ta'u, hafuuratti yoo naan jettan, yoo baay'ee beeku otoo hin taane, yoo olii gadi fiige otoo hin taane, yoo maal saame otoo hin taane, kan ija godhachuu danda'u yoo Yesuusitti qabamee jiraate. Kanaaf isatti qabamaa jiraadha. Bara gaarii bara gadhees isatti qabamaa jiraadha. Bara barrammaate afur yoo barbaaddan hambaa taatanii mana isaa keessa jiraachuu yoo barbaaddan itti qabamaa jiraadha isatti. Afaaniin otoo hin taane jireenya. Ija baay'ee godhatu. Ija sitta godhu waaqa. Ija maleessan ta'i. Namooti baay'een hin faarfatu ija hin qaban, hin lallabu ija hin qaban. Waan ija hin qabne siin kenni waaqayyo. Eeyyeen dhugaan fayyadu. Mukti ija hin godhanne maasaa keessa hin taa'u namni muree balleessa malee. Warra ija hin godhannes waaqayyoo mana isaa keessa hin jiraachisu. Iddoon qabani fuula waaqayyoottis. Ija hojii keenyaatu lafa sanaan nu ga'a. Lafa gaariin lafa gadheessa. Mootummaa waaqayyoos kan nu galchu afaan keenya otoo hin taane ija hojii keenyaati. Kan nu hanqisus ija hojuma keenyaati.
Waan facaastetu biqilaa, waanuma facaaste santu ija godhata, waan ija godhate santu mootummaa waaqatiin sigaa yoo gaarii ta'e sigaa yoo gadhee ta'e isumatu immoo si hanqisas. Akka jedhu lakkoofsa 4 irratti 15 lakkoofsa Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 anatti qabadhaa jiraadha. Anis isinitti nan jiraadha. Akkuma damee muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofii ija godhachuu hin dandeenye isin anatti qabattanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessa. Ani muka wayinichaati isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraadhu isa ija baay'ee kan godhatu. Haalelooyaa. Anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessa. Ija baay'ee godhachuudha wanti guddaan maa inni mishigii galuus miti, soomaaf sagada galuus miti, macaafa qulqulluu beekuus miti. Inni dabalata Yesuusitti qabamanii jiraachuu. Isaan gargar baane waan tokko gochuu hin dandeenye. Yeroo tokko namoonni tokko kophaa akkasan godhaa jedhu. Yoo Waaqayyo jedhe akkasan godhaa jedha. Maaliif yoo naan jettan namni Waaqayyotti qabamee jiraatu jireenya isaa Waaqayyoof kenne dura bu'aa jireenya isaa Waaqayyoon godhata. Hiriyyaan godhatu. Hiriyaa mariisisuu dura Waaqayyoon gaafata. Haalelooyaa. Fira mariisisuu dura Waaqayyoon gaafata. Hangafummaa waan hundumaa Waaqayyoof kenna. Lakkoofsa 4 hanga 5 irratti argattu ija baay'ee godhatan jedhe. Lammaffaa waan barbaadan argatu. Warri Waaqayyotti warri Yesuusitti qabamanii jiraatan tokkoffaa ija baay'ee godhatu, lammaffaa waan barbaadan argatu. Nuti wanta barbaachisaa kan dhabneef tokko waan hin kadhanneef, lammaffaa Waaqayyotti qabamnee waan hin jirreef. Waaqayyotti namni qabame isin kadhata, namni kadhatuun fudhata. Maaliif dhabne ree waan barbaachisaa naan jettan afaan keenya Waaqa beeka malee garaan keenya Waaqa hin beeku. Kanadha. Danda'a gaa liqimsaatu maanuu dubbachaa hin jiru badaamma. Galuma liqimsaa akkuma ta'etti. Warra dhalooti nu keessa jiru yookaan dhaloonni kun dhaloota afaan isaa Waaqa beeku taane garaan isaa garuu Waaqa hin beekne. Garaan keenya kan biraatiif kan bitamu. Maarraa godha Waaqayyo afaan keenya irraa. Koottaa waan tokkoon isinitti hima. Akka ija baay'ee godhattanii fi kallattii hundumaan foonittis hafuurattis karaa mul'atus karaa mul'annis ija godhachuu barbaaddu taanan isa jalqabaa Yesuusitti qabamaa jiraadha. Himichuu nama guddaa ta'uu barbaadan namoonni baay'ee. Hindu'a inni gaafa inni du'e kophaatti hafta. Isan duune Kiristoos Yesuusitti qabamii jiraadhu. Eeyyen. Wanti baay'een sirka harca'uu danda'a, sitti dhufuu danda'a. Waan baduuf waan harcaatu duukaa hin fiigina. Isa barri haalli nama harkaan buufne gooftichatti qabamaa jiraadha. Waan barbaadan argatu. Waan barbaachisaa kan dhabneef Waaqayyotti qabamnee jiraachaa hin jirru akkasumas hin kadhannu. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2 kaaftanii gaafa ilaaltan yeroo kadhattan kajeellaa keessan ittiin bahuudhaaf kadhattuedha. Waan kadhattan immoo hin fudhattan yaada hamaadhaan kadhattuedha. Waan kadhachuu waan dhiiftaniif immoo waan barbaaddan dhabdanidha. Waaqayyotu kennuu dadhabe odoo hin taane kadhannaa dhiise. Amma namoonni baay'een iddoo haasaa qabu malee iddoo aarsaa hin qaban. Tarree oduu oolu qilleensa wajjin qilleensa riyaa oolu. Hiriyaa kadhataa warra qaban caalaa hiriyaa wajjin nama matan hiriyaa wajjin waa'ee namaa haasaan kan qabantu baay'ata. Waaqayyo immoo iddoo aarsaa jira malee iddoo haasaa hin jiru. Warri iddoo aarsaa hin qabne iddoo aarsaa dhaabbadhaa. Warri iddoo haasaa abichaa baay'iftan. Lafa oduu lafatti nama amattan. Baay'ifattan. Asiif achi fi nama machaa oolu isaaf yeroo hin dhaban. Yeroo kadhataa immoo hin qaban. Dhumtanii nama dargeessin na waliin malee warra akkasii. Hafuurri keessan hin jiru bakka. Amadhamadhu si godhataan hafuurri kee fayyaa miti. Hafuurri fayyaa hin hamatu. Namni hafuura fayyaa otoo qabuun hin hamatu. Boleessa isaa obboleettii isaa. Yesuus akka jedhe anatti qabadhaa jiraadha. Biyya lafaatti hin qabaminaa jiru. Booddeen boochu. Ormatti qabamanii jiraachuun salphina fida. Ulfina hin qabu. Isa waan hundumaasii ta'e bakka hundumaasii boo Yesuusitti qabamii jiraadhu. Raajotatti qabamtanii hin jiraatinaa. Hin machooftu booddee deebitanii boochu. Namichumarra gaariidha jettanii jejjantu boru kan biraa ta'a of eeggadha. Bu'aa mataa irratti hin ijaarratinaa hundee keessan Yesuusitti qabamaa jiraadha. Isadha hundumaa kan danda'u kan hin jijjiiramne.
waan barbaadan argatu akka jedhu lakkoofsa 7 irratti haleluuyaa. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koo isin keessa yoo jiraate haleluuyaa. Yesuusitti qabamanii jiraachuu duwwaanis immoo ga'a miti, dubbiin isaa nama keessa jiraachuu. Warra isatti qabamanii jiraatan dubbii isaatu keessa jira. Si keessaa jiraatu dhiiga Yesuus. Amma namoota baay'ee kaan namni keessa jira, kaan jal'ina keessa jira, kaan wanta biyya lafaa keessa jira. Maal guuttattee maaltu garaa si guute gargar baafadhu. Waan si jeesu moo waan si jiraachisuuf of keessaa qabda. Waan jireenyatti si oofu moo waan jireenya si hanqisu garaa si guute. Yesuusitti qabamaa jiraadhaa. Waan barbaadan argatu lakkoofsa 7 irratti dubbiin koo yoo isin keessa jiraate. Anatti qabamtanii yoo jiraattan dubbiin koo isin keessa jiraate. Ani wangeeluma Yohaannis keessan jira kutaa biraatti hin darbine. Maggaanyan nannoofne isanii tiksii babbareedduu keessaa funaananii warra isinitti haasa'an anuma akkasii barbaaddadha. Keechaa isinii kun namoo kaan akkam isinii goona. Isa seera uumamaatii kaasanii amma mul'ata Yohaannisitti keechaa qimamii funaananii namatti haasa'an sanan beekani. Liqimsi gadi kunis si fayyada. Amma jala keenya akkuma jirrutti raajiin bashitanya, paastariin bashitanya, wangeelaawiin bashitanya, faarfataan bashitanya. Hundumtuu dhibamaa taane akkam taana kaayyoon. Waaqayyo dhibamtoota miti dibamtoota barbaada. Ati dibamaadha moo dibamaadha garuu? Dibamaa yoo taate hin fayyadda. Dibamaa yoo taate garuu rakkisaadha. Ba'aa taata warra kaanittis. Kanaaf isa qimamii keessaa guuran san hin beeku ushururuu kana. Akkasitti hin ta'u. Wanta barbaadan argatu. Dubbiin koo isin keessa yoo jiraate waan feetan kadhattu isiniif isin taa'e. Yes. Waan barbaanne kadhannee fudhachuu kan dandeenyu yoo foormulaa kadhannaa beenne otoo hin taane yoo sagalee bareedaa qabaanne odoo hin taane yoo Yesuusitti qabamnee jiraan. Isatti qabamaati jiraadha. Barsiisi kun hin dhumuttan fufa waan ta'eef sadaffaa dubbadheetanii xumura. Isa sadaffaa warri Yesuusitti qabamanii jiraatan bartuu yookiin duuka buutuu isaa ta'u. Bartuu yookaan duuka buutuu isaa ta'u. Bartuu yookaan duuka buutuun mirga mataa isaan qabu. Mirga waan isa duukaa bu'ee sanaa haasaa malee waa'ee ofii isaan haasa'u. Yeroo ta'an fufa kana sadaffaa irraan ka'e itti fufaa. Meesuma irratti gooftaa kadhanna. Bara baraan ulfinni siif ta'u. Sitti qabamanii jiraachuun ulfina. Nama salphiftu nami sitti qabamee gaafa jiraatu hin diigamu hin ijaarama. Harkaan bittinnaa walitti qabamaaf. Jalaan du'u hin jiraataaf. Haleluuyaa. Humna dhabee jalaan mudhuku hin cimaaf. Abidda Yesuus Kiristoosiin dhaloota kana gargaara. Harki kee mirga. Ni bara gaariis bara gadheen nama hin ganne dhaloota kana duukaa haa ta'u. Hojiin bineensaa diigamaa haa ta'u. Gooftaa hafuura qulqulluu. Lallabuun duwwaan ga'a miti. Harfachuun keenyas wabii miti. Lallabuun keenyas raajuun keenyas wabii miti. Sitti qabamnee jiraachuutu ulfina. Sitti qabamnee akka jiraannu nu gargaara. Araarri nuuf haa ta'u. Dhalootaaf biyya keenyaaf addunyaadhaaf araara ta'u. Bokkaan araaraa biyyaaf haroo. Gooftaa hafuura qulqulluu qilleensa nagaa gara biyya kanaatti deebisi. Gara dhalootaatti deebisi. Hin badin dhaloonni kee hafanii haa jiraatan. Harka araaraa nuu diriirsi. Nu barbaachiftaa biyyatti nuu deebi. Yaa gooftaa nu barbaachifta jireenya keenyatti nuu deebi. Si malee foolii hin qabnu. Si malee bifa hin qabnu. Ija araaraan nu laali. Gaarummaa nutti agarsiisi. Yoo deebitee dhuftu nun dhabi. Tola gaarummaa keen iddootti nu eegi. Akka gaarummaa keessa guddaattis bakkatti nu deebisi. Ulfaadhu kabajan. Wajjiniin ta'i. Maqaa Yesuusiin. Ameen.